Yooyaa harka fuunee akkam jirtan akkam sa'aatii kana keessaan kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni chaanaalii keenya nageenya jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe sheerii gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaa. Warroonni maatii keenya taatan immoo galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdu jecha guyyaa har'aa immoo viidiyoo baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisuun walitti dhufnee jirra. Hundi keessan viidiyoo kana akka eegaltanii laayikii sheerii gochuun dagatinaa. Sababiin isaas immoo hundi keessan waa tokko yoo irraa argattan namoonni biraas immoo akka irraa biratan taasisuu hin dagatinaa. Egaa warroonni guyyaa har'aa immoo egaa viidiyoo kana ilaalaa jirtan subscribe gootanii mallattoo bilbilaa ishii olii jettu xuquudhaan guyyaa guyyaan viidiyoon keenya yoo hojjennu simbira ga'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aagaa wanta addaa wanta baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu isinii qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa mata dureen qabadhee isinii dhufe akkaataa jireenya kee qajeelaa jiraachuu dandeessu haala kamiin kan jedhu qabadhee isinii dhufee jira. Qabxiiwwan garaagaraa wanta qabuuf hundi keessan immoo wanta baay'ee akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Namni tokko jireenya akkaataa jireenya qajeelaa isaa akkamittiin jiraachuu danda'a? Yoo maal hojjete? Akkamitti yoo hojjete? Kuwwan keenya jireenya qajeelaa jiraachuu ni barbaanna. Jireenya sana immoo akkamittiin galmaan ga'uu dandeenya? Maal yoo hojjenne galmaan ga'uu dandeenya? Jennee hundi keenya beekuu dhiisuu dandeenya. Warroonni beeknus jirra. Warroonni beeknus egaa haala sanaan itti fufuudha. Warroonni hin beekne immoo maal gochuutu irra jira? Barachuutu nurra jiraata. Namoonni baay'een jireenya qajeelaa ni barbaadu, jireenya guddinaa ni barbaadu, guddachuu ni barbaadu, jijjiiramuu ni barbaadu, bakka guddaa ga'uu ni barbaadu, namoota jiraachisuu ni barbaadu. Kanaaf egaa nutis immoo jireenya qajeelaa jiraachuu fi yookaan immoo jireenya sirrii jiraachuudhaaf wantoonni nurraa eegaman hedduutu jiru jechaadha. Kanaaf isaan amma qabxiisinidha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan waan hedduu irraa barattu jedhee abdii guddaa qaba. Kanaaf hundi keessan viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluun dagatinaa. Qabxiilee muraasa waliin kaafnee irratti ni mari'anna jechaadha. Kanaaf inni tokkoffaa irratti kan argamu yeroo kee sirnaan fayyadame. Namoonni baay'een hojii isaanii irratti yookaan immoo jireenya isaanii guddisuudhaaf jireenya isaanii galmaan ga'uudhaaf maal godhuu yeroo barbaadan hojjetu. Yeroo barbaadan hojjetanii bakka barbaadde ga'uu hin dandeessu. Hojii kee irratti yeroo keetti fayyadamuutu sirra jiraata. Maaliif namni tokko guddachuudhaaf, jijjiiramuudhaaf, bakka barbaadde ga'uudhaaf maal godha? Yeroo hundaa yeroo isaatti ni fayyadama. Maaliif yeroo tokko waa tokko kan hojjetu boodan hojjedhaa hin jedhu. Yeroo sanatti fayyadamee hojjechuu barbaada. Yeroo sana irratti hojjetee bira ga'uu ni barbaada jechuudha. Kanaaf atis immoo yeroo keetti fayyadamuutu sirra jiraata. Bakka barbaadde ga'uudhaaf, jijjiiramuudhaaf, guddachuudhaaf maal gochuutu sirra jiraata? Yeroo keetti fayyadamuutu sirra jiraata jechaadha. Inni lammaffaa immoo qabxiileen inni lammaffaan jireenya qajeelaa yookaan immoo jireenya gaarii jiraachuudhaaf kan si tajaajilu meeshaalee miidiyaa irratti ta'ee iddoo hedduutti namoota negatiivii ta'aniin irraa fagaachuu. Fakkeenyaaf namoota negatiivii yeroo hundaa jireenya kee keessatti gara duubaatti si deebisan irraa fagaachuu. Inni kun maali? Namoonni baay'een zim jedhanii ta'aniit waa'ee namaa ni haasa'u. Sammuu isaanii keessatti maaliin waa'ee negatiivii akkan guddanne, akkan jijjiiramne. Namni nama ta'ee guddachuu ni danda'a, jijjiiramuu ni danda'a. Namoonni baay'een namoota akka keetu iddoo barbaadan ga'an waan ta'eef. Egaa namoonni baay'een immoo maal jedhu? Negatiiviidha haasa'u. Warroonni kun jireenya qajeelaa jiraachuu hin danda'an. Inni sadaffaan immoo yeroo maraa gaafa hirriba dammaqxu nan danda'a, hojjechuu nan danda'a jettee ofitti himuutu sirra jiraata. Yeroo hundaa maaliif namoonni nan danda'a,
namoonni iddoo barbaade ga'uu hin danda'a. Jijjiirama gaarii fiduu nan danda'a. Namoota gargaaruu nan danda'a jedhan yeroo hundaa ganama yoo lafaa ka'an, yoo hirribaa ka'an, paashiniidhaan, mooraaliidhaan lafaa ka'u. Namoonni akkasii yeroo hundaa jireenya qajeelaa ni jiraatu. Yeroo hundaa bakka barbaadan ni ga'u. Yeroo hundaa wanta barbaadan sana argachuu ni danda'u. Inni arfaffaan jireenya kee gufachiisuu fi rakkoo akka baay'atu sammuu keetti hin himin. Maaliif yeroo hundaa sammuu keetti kan himuu qabdu akka dandeessu qofa itti himuu dandeessa. Maaliif jireenya kee gufuun okfan rakkoon ni jiraata. Inni sun immoo maal siif godhare gara fuulduraatti yoo beekte gufuun akka jiraatu, rakkoon akka jiraatu yoo beekte boru bakka barbaadde ga'uu dandeessa. Jijjiirama gaarii fiduu ni dandeessa. Maaliif namoota irree gargaaruu ni dandeessa. Namoonni baay'een maal godhu? Fakkeenyaaf wanti wayii gaafa qudamte, rakkoo wayiin gaafa qunnamte jireenya isaanii abdii irraa kutatu. Maaliif inni kun maaliif isaaniif barumsa ta'uutu irra jiraata jechaadha. Jireenya kee keessatti kufaatiin siif mana barumsaati. Maaliif namoonni milkaa'an isaaniidhaaf yookaan immoo namoonni guddatan isaaniidhaaf kufaatii maalinni beekumsa. Kufaatii kee irraa barachuutu sirra jiraata malee kufaatii kee irratti gadduutu sirra hin jiraatu jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa nuti maaliif kufaatiin akka jiru, gufuun akka jiru, rakkoon akka jiru maal goonaree dursinee beekuutu nurra jiraata. Yoo dursinee beekne bakka yaadne sana ga'uu dandeenya. Namoota gargaaruu hin dandeenya. Jijjiirama keenya bira ga'uu hin dandeenya. Waa yaadne illee argachuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraata? Nuti maaliin jabaachuutu nurra jiraata? Yeroo hundaa rakkinni akka dhufu, rakkinaaf immoo akka harka hin kennine gochuutu nurra jiraata. Kanaaf ati jireenya kee keessatti maal gochuutu sirra jiraata? Qophaa'uutu sirra jiraata jechuudha. Yeroo hundaa reedii ta'uutu sirra jiraata. Jireenya kee galmaan ga'uudhaaf, jireenya qajeelaa jiraachuudhaaf, jireenya milkaa'aa jiraachuudhaaf maal gochuutu sirra jiraata? Qophaa'uutu sirra jiraata. Inni arfaffaan immoo wantoota fala yoo si mudatan. Maaliif wantoonni baay'een yoo si mudatan maal gochuutu sirra jiraata? Wantoonni baay'een, wantoonni guddaan yoo si mudatan milkaa'inni kee guddaa akka ta'e beekuu qabda. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf wanti si mudatu guddaa yoo ta'e milkaa'ina kee irratti akka ati bira hin geenye yeroo hundaa chaalenjii guddaan yoo si quunname milkaa'inni kee guddaa ta'uutu sirra jiraata. Beekuutu sirra jiraata. Maaliif wanti xiqqoon chaalenjii xiqqoo wanti ishee xiqqoodha. Chaalenjiin guddaan gaafa si quunnamu immoo wanta hojjechaa jirtuuf, wanta tarkaanfachaa jirtuuf, wanta gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirtuuf maal sii ta'a? Chaalenjiin kee kun guddatee sirra. Maaliif bakka guddaa ga'uudha. Maaliif chaalenjiin sun guddaa gaafa ta'u maal gochuudha? Jireenyi keessi immoo akkasumatti wanta guddaa biraan akkasii ga'u beekuutu sirra jiraata. Jireenya kee keessatti inni shanaffaan jireenya kee keessatti taatee darbe hin irraa baradhu malee itti hin gaddin. Jireenya kee keenya yookaan immoo jireenya keenya keessatti inni guddaa fi inni ijoon jireenya kee keessatti kufaatii darbe yeroo hundaa yaadachuu, isaan dubbachuu, isaan haasawuu osoo hin ta'in irraa barachuutu bakka guddaan si ga'a. Yeroo hundaa duubatti deebitee ani kanan ta'e, ani akkasan ta'e yeroo hundaa yoo jette maal ta'uutu irra jiraata? Kufaatiitu sirra ga'a. Isa kanan duraa isa darbeetirraa barachuu, gara fuulduraatti tattaafachuu akka inni sin mudanne maal gochuu qabdaree? Tattaafachuutu sirra jiraata. Isa bira ga'uudhaaf, milkaa'uudhaaf maal goota? Irraa baratta. Kufaatii kee duraa irraa barattee gara fuulduraatti tattaafatta. Kufaatiin maalinni daandii milkaa'inaati. Yoo kuftee irraa baratta. Namni kufe kufaatii isaa irraati yoo barate bakka guddaa ga'uu danda'a. Yoo garuu irraa hin baranne isuma teessee haasofte yoo ta'e bakka barbaadde ga'uu hin dandeessu. Injifatuu hin dandeessu jechaadha. Namoonni injifatan, namoonni guddatan, namoonni iddoo barbaadde ga'an,
namoonni jijjiirama gaarii fidan, namoonni iddoo guddaa ga'uu barbaadan maal godhu kufaatii isaaniirraa ni baratu malee itti hin gaddan jechuudha. Kanaaf qabxiin inni jaaffaan rakkina si mudatu dandeettii faana akka mul'ata keetti hojjechuu gargaarsa guddaa si argamsiisa. Ammas inni kunis maalinni fakkeenyaaf rakkinni si mudatu maal godha barumsa siif ta'ee maal godha gara milkaa'inaatti si oofa. Fakkeenyaaf yeroo hundaa rakkinni si mudataa chaalenjiin si mudataa gaaf sana maal gootaree ni dandeessa maal godhuuf hojjechuudhaaf bakka annan danda'a ashaan isin jecha maaliif gara fuulduraatti kanatti tarkaanfattu jechaadha. Maaliif chaalenjiin si mudataa chaalenjii sanarraan darbuudhaaf inni adeemte immoo maal beekumsa dabalataa ammas chaalenjiin si mudataa beekumsa dabalataa ammas chaalenjiin si mudataa beekumsa dabalataa ammas chaalenjiin si mudata maal ta'a deemta jechaadha cimaa deemta jechaadha. Maaliif namni tokko gaafa guddachaa deemu maal inni beekumsi isaa dabalaa deema miti. Kanaaf atis immoo gaafa chaalenjiin sitti baay'achaa deemu beekumsi kee dabalaa deema jechaadha. Wanta sanarraa ol ta'uudhaaf isarra caaltee argamuudhaaf maal goota tattaaffiidhaan ni hojjeta jechaadha. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraatanii chaalenjii keenya yeroo ammas chaalenjiin si guunnama yoo dabarte isa tokko soo dabarte maal gootanii boru maal goota beekumsa cimaa fi wantoota sammuu namaa barataniif jireenya namaa akka addunyaa kanaatti jijjiiran hojjeta jechaadha. Chaalenjiin hedduun wanta keessa darbeef jechaadha. Kanaaf hundi keenya maal goonare chaalenjii akka kufaatitti ilaaluutu nurra jiraatu. Egaa inni dhumaan immoo namoota fakkeenyaaf namoota jaalachuu hireeffachuu qabdu adda godhu jedha. Namoota jaalachuu qabdu fakkeenyaaf namoota waliin hooduu qabdu namoota bira ooluu qabduu fi adda baafattee beekuu qabda. Hiriyoota kee beekuu qabda. Hiriyoota akkamii wajjin oolta? Hiriyoota hojii barbaadan, hiriyoota guddina barbaadan, hiriyoota bakka guddaa barbaadan, hiriyoota jijjiirama barbaadan, hiriyoota iddoo guddaa ga'uu barbaadan, hiriyoota bakka guddaa ga'anii namoota fakkeenya ta'uu barbaadan beekuutu sirra jiraata. Hiriyoonni chaalenjii baay'isan, hiriyoonni yeroo hundaa hin danda'uu baay'isan yoo wajjin oolte dhuma kee irratti maal taata? Atis immoo hin dandeessu jechaadha. Maaliif hiriyoonni yeroo hundaa kufaatii yaadan, hiriyoonni yeroo hundaa hin danda'uu yaadan, yeroo hundaa isaa wajjiniin yoo ooltoo kana hojjenna jetteen hin dandeenyu. Kun baay'ee guddaadha. Kun hin danda'amu. Nuuf hin malu warroota jedhaniin wajjiniin yoo oolte dhuma kee irratti maal gootaree dhuma isaanii maal taata? Macarrashaa isaanii ni taata jechaadha. Namoota nan danda'a. Namoota jijjiiramuun ni danda'ama. Guddinni ni danda'ama. Bakka barbaadan ga'uun ni danda'ama. Yoo taate ati immoo dhuma isaanii irratti tokkoffaa isaanii taatee argamta. Kanaaf hundi keenya maal gochuutu nurra jiraatare? Bakka barbaannee ga'uudhaaf namoota wajjiniin oolu. Hiriyaa keenya filannee maal namni sun maal haasaa? Akkamitti oola? Akkamitti haasaa? Akkamitti jennee filannee guyyaa keenya yookaan immoo hiriyoota keenya wajjiniin ooluu qabna. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni chaanaalii keenyaa hundi keessan viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Kana hunda yoo gootan ofitti amanamummaadhaan ga'ee keessa yoo baatan yeroo hundaa bakka barbaadan ga'uu dandeessu. Kana biratti immoo yeroo hundaa wanta hojjettu irratti ofitti amanamummaa yoo qabaatte bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaachuu ofitti amanamummaa cimaa yoo qabaatte bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa. Hiriyoota kee hunda wajjiniin osoo hin ta'in namoota si fakkaatan waliin hojjechuu, jijjiiramuu, guddachuun ni danda'ama. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni chaanaalii keenya irra deebi'uudhaan egaa isinis immoo sheerii laayikii gochuun jajjabeessaa isiniin jechuu jaalannaa. Galatooma horaa bulaa deebanaa bakka milkaa'inaatti wal agarru turtii gaarii.